jalqabarraa kaaseeti kanaan himadhuan. Tokkoffaa irratti wanni ani ilmaan kiyya isa jalaa fudhadhee baheef si galee ana osoo hin taane isatu anaaf ilmaan manatti dhiisee bahe. Anaaf ilmaan manatti nu dhiisee bahee si galee jireenya dhuunfaa isaa jiraachaa turedha. Jireenyi inni anaaf ilmaan isaa kana gatee deeme sun ta'uu fi dhiisee jennaan halkanii guyyaa anaaf ilmaan akka harree yookaan ammoo harree osoo hin taane akka warra Liibiyaa barahaa keessatti nama qabanii tuman san anaaf ilmaan tumaa ture. Si galee anaaf ilmaan manatti gatee bahee jiruun sun ta'uu fi dinnaan nutti deebi'e jechuudha. Kazaan ani ispoonsara sana Mubaarak Musammaatii fi Maarqos Taasisaa Boonaadha namooti ni beeytan. Isaan wajjin maallaqa ispoonsaraa kana walitti qabee ispoonsara kana faayil nambaruma isaatiin galchee tumaan isaatii fi roorroon isaa gaafa huyna kiyyaa ol taatu ilmaan kiyya fudhadhee ganda biraatti gale. Gaafan ilmaan kiyya ganda biraatti fudhadhee galullee manguddoo natti baasee hawaasni Oromoo Kaayiroo keessa jiranullee dhimma kiyyaaf dhimma isaa laaluudha. Rakkoo kiyyallee itti himadhee rakkoodhuman hadha miidiyaa kanarratti himachaa turen rakkoo kiyyallee isaanittillee himadhee isaanillee rakkoo kiyya naa furuu dadhabanii achiin bakka an jiruttillee anaaf ilmaan kiyya dhufee waan nu sodaachisaa tureef ganda inni hin beeyneef ganda Oromoon hin beeynen of dhoskee ilmaan kiyyaa wajjin jiraachaa ture. Gabbahiitii hiccitii kan kee kana gocha ansi gochaa jiru hawaasa Oromootti ummata Oromootti himadhu jaartii fuuchuun isaaf haraamisi asittillee jaartii hima qaba. Sigale gabbahiitii gocha ansi gochaa jiru kana ummata Oromootti himadhu ummanni Oromoo ana homaana gochuu hin danda'u. Jireenya kanaanatu jiraata malee ummata Oromootii miti naan jedhe. Sigale akkasumatti osoo aniif inni gargar baanee jiru guyyaa wayii akka tasaa ilmaan kiyya kana laaluu barbaada naan jedhee jennaanan ilmaan kana fideef gaafa nan fiduuf na jalaa dhoske. Gaafa inni na jalaa dhosku gabbahee miidiyaa irratti haasa'e. Yeroo haasa'u atillee hundi keessanuu dhageessanii jirtan. Ilmaan sana deebisee fudhee jira. Haasaa dheeressu gaggabaabseen isinitti hima. Ilmaan sana deebisee fudhadhee jira. Akkuma ilmaan kana fudhadheen illee ammallee mana inni beeku jijjiirradhee tan jiraachaa ture. Mana jijjiirradhee si galee akka tasaa halkan keessa mucaan kiyya na jalaa kufee mataan falaxamee ennaan meebii ilmi kiyya kun ka'ee akka tasaa waan na jalaa ta'a jedhee isuma yaamee mana haakimii waliin geessine si galee achiin guyyootii muraasa booda qabame. Gaafa qabamu aniif inni gargar baanee jirra jireenyi keenya garagara si galee jedhee isarraa hin fagaanne gaafa inni guyyaa qabamurraa waan an qabuun osoo ittiin hambifatin si galee qorraan jedhu gubaadhaan jedhu UN na nafne si galee miidiyaa irratti na nafne BBC mararratti bar kan inni hadha afaan daffaree bar fuudhee jira kan inni jedhu jechuudha si galee BBC mararratti BBC afaan Oromoo irratti sagalee ta'aafii ture. Gocha inni kaleessa na godhe anaaf ilmaan kiyya godhe kana kabajaa hawaasa Oromootiif akka inni hawaasa Oromoo xiqqeessee gabba'e ummata Oromootti madhu ummanni Oromoo homaan an godhu jedhu san si galee angaruu ummata Oromootiif ummanni Oromoo aarsaa naa kafale waan ta'eef kabajaa ummata Oromooti guyyaa tokko abbaan ilmaan kiyyaa kana na godhe sana na godhe jedhee gabba'ee himadhee hin beeku wanti hundinuu guyyaa eega osoon gabba'ee haasa'es namni na amanu hin jiru si galee. Akkasitti gaafa inni qabamullee waliin rakkadhee waliin taa'ee waliin taaree badii sitti balleesse sana siifuu kiyya dhiifama naa godhi anatu sitti balleesse anatu si zallamee haqa keetu na qabee bakka kana na galchee si galee gaafa inni naan jedhu rakkoo hin qabu miidhaa ana miitee miidhaa ilmaan miite san hin laaliniiti haala as keessaa baatullee anatu si mijeessa jireenya kan kee ka as keessa jirtu akkamittiin bahaa yookaan ammootu jedhiiti sammuu kan kee firii godhiiti yaadi malee. Dhimma ana kaleessa namiite ilmaan kana miite uma tokko hin yaadin jedhe maaliifi namni mana hidhaa keessa jiru dukkana keessa jira ifaa hin argu nyaata yoo an itti geesse malee hin nyaatu dhugaatii yoo an geesseef malee hin dhugu ilmaan kana yoo an geesseef malee ilmaan kana laaluu hin danda'u si galee hamilee isaatiif jecha
Dhahichinni na dhahe cinaachi kiyya osoo na dhukkubu xabaasaa ilmoo kiyyaa osoo argu osoo na dhukkubu hawaasni Oromoo yeroo an miidiyaa irratti ilmaan kiyyaaf jecha boo jecha isaan naan jedhan osoo na dhukkubu jechuudha. Badii inni ittiin kaleessa balleessan osoo qasamuu kana hunda danda'ee baatii 8 guutuu isa cinaa dhaabbadhee walii galteedhaan galeetan bar Finfinnee irratti paaspoortii baafadhee dhufa naan jedhe war inkwaan ji'a tokko miti ji'a lamaa miti lakkii amaan jedheen. Yoo galte akka tasaa chaansiin ilmaan kiyyaa kun baduu danda'a haga bara haaraattuyyuu obsi yoo inni bi as keessattuyyuu nama baasaa jirti waan si feesisu an siifan hin godha ulaagaalee si barbaachisu siin godha nyaataanillee dhugaatiinillee wanta tokkoonillee hin miidhamtu ilmaan kan keellee akka bareedatti hin jiraachisaa jira asuma taa'e aarsaa ilmaan keetii kafalenna lakkii siifuu kiyyaan nadhabee jira. Huyna kiyya ol ta'ee jira as keessatti nu dhukkubaa jira sammuu gadhiisuu jira maraachuu jira an aarsaa kamuyyuu kaffalee yoo dadhabame gara barahaatiin ta'u ilmaan kiyyatti nan deebi'a naan jedhee walii gallee akkasitti uummaati yana jalaa oqaste kan inni jedhu ni haadha tiyya iskarbii tokko osoo hin erginiif haadha isaati jechuudha haadha kiyya caalsisee barhaati isaa haadha kiyyaa bar yoo hadha isaan of keessaa na baasanii Najijjiiran bar haati isaa bar akka ilmooti yaati bar sigale maatiin isaa guyyaa tokko inni baatii 8 hidhamee guyyaa tokko salaama rabbiin irratti qaraanii ilmi keenya akkam jira amaan akkam jira ilmootiyya ijoolleen isaa akkam jirti namni naan jedhe hin jiru kana mara aarsaa kana kafalee biyya galee gaafa biyya galullee waan isa barbaachisu gara qarshii 450 akkaawuntii isaa irratti galchee paaspoortii baasisee fi amaan kiyya namaa gadi hin ta'iniiti aarsaa kamuu kafaliiti ijoollee keetti deebii jedhee haala jireenyaa akkasii jiraachuu dandeenya akkana jiraachuu dandeenya jedhee haala jireenyaa wanni ani ittiin caawwatiin tokko hin jiru akkasitti jiraanna sanii jiraanna jedheeni jechuu sigalee kan inni ammootu waan ispoonsara ana duubaan waan biyyatti deebi'i yookaan ammootu gara Keeniyaa kottu guyyaa tokko gara Keeniyaa kottu naan jedhee yookaan ammoo gara Keeniyaatti deebii wanni inni naan si jammar warri ispoonsaraa Keeniyaatti deebii naan hin jenne inni dudduubba kiyya an osoo maallaqa erguu fi osoo inni biyya kana dhufa jedhee eegu dudduubba kiyya warra ispoonsaraatiin maallaqa sani gahee kiyya naa deebisaa an biyya sana dhufuu hin barbaadu jedhee warra ispoonsaraatti kazzaan isaan bilbilanii na gaafatan abbaan ilmaa keetii akkas jechuu jira sila mariyoo keetii ni naan jedhan jennaan lakki ani waan akkanaa hin dhageenye maal jechuudha jedhe isa gaafadhee jennaani ani hin barbaadu kwa hiree kan kee kophaa kan kee uffachuu dandeessa an ganzaba kiyyan hin deeffadhaa naan jedhennaan ati bar ganzaba kana keessa atillee gahee hin qabdu anillee gahee hin qabu maallaqni kun ka ummata Oromooti ummanni Oromoo anaaf ilmaan kiyyaaf siif buuse malee akka yookaan aniifat ittiin nyaannee dhugnuu fi miti ka hawaasni Oromoo waliin nu guur saniifuu yoo ati hin barbaanne of haala aniif ilmaan kiyya biyya kana keessa baanu haala nuu mijeessi malee maallaqni siifillee anaafillee hin deebi'uun jedhe boodarra atuyyuu bilbiltee bar akkas jedhaa jirani naan jettee jennaan bar asli anuyyuu akkas dhaga akkas jedhee boohee sitti madhindoom yeroo sanaayyuu bar fuudhee jiraa siin jedhee sitti mennaan lakki amaan waan akkanaa hin godhuu naan jette fuudha isaa ankaleessaa fadhaa miti kan hin dhaga'an sigalee sandarbee dudduubba kiyya makiinaa gurguraati naa ergaa annan rakkachaa jira waan hin nyaadhee dhugee bulu hin qabu jedhee na dudduubba sanuyyuu makiinaa gadaa resturaantiin qarshii 600 Itoophiyaa naa galche osoo ilmaan kiyya aannan tokko hin bitin sababaa inni baajata makiinaa kanaa gaafa makiinaan kun guyyaa bitamtuuti makiinaa kana girishii tokko irraa hin kaffalleef jechuudha yeroo inni biyya galu makiinaa poolisiin qabee maallaqa san akkaawuntii kee irratti hin galchee aslii makiinaa sana baase makiinaa sana gaafa isiin mana hidhaa keessa jirtu oma tokko hin dubbanne gaafa makiinaan kun mana hidhaa keessaa baatu gurguraati naa ergaa jedhe akkamitti kana jettaa jennaan siifu birrii ispoonsaraallee deeffannee makiinaa kanallee gurgurannee aniifati maallaqa kana walqixa qooddachuu qabna atis jireenya kee jiraachuu qabda anis jireenya kan koo jiraachuun qaba aniifati yoo anachitti deebi'ellee aniifati walii galuu hin dandeenyu nama baay'ee wal miidhe akkasuma ammootu maatiin kiyyallee sin fedhanu sababaa keetii maatii kiyyaanuu gargar baheen ture
obboleessi kiyyaayyuu bulooksi godhee jira. Maatii kiyyaanuu isiitti naasa'ina. Anaan wal barattan yoo an isiidhaan wal isin haasoysiisanii haasoysiisan yoo an waliin isin haasoysin hin haasoytan jedhee. Haadha kiyyaanis obboleeyyan kiyyaanis sababaa keetiin wallolee wal dhabee shaashamannee deemee naan jennaan shaashamannee sana kijiba jedhu saahibni isaatuyyuu ni jira. Anatu haga biyya kana dhuftutti haga haala mijeeffattutti haati keef abbaan kee yoo maaluyyuu siin jedhan waan fedhan siinaa jedhanu hitti deebii jedhee anatu shaashamanne irraa gara maatii isaatti sagalcha. Si galee gaafa hiriyaan isaa ishaaraan naqabe ka jedhu hiriyaan isaa ka isaa wajjiniin gale maaliif dhufe ishaaraa sana dhufe maallaqaan balleeffachuu ni danda'a yoo gara xiyyaaraatiin hin danda'amne gara barahaatiin dhufe aarsaa kamuu kaffalee ilmoo isaatiif jecha ishaaraa sana maallaqaan balleeffachuu ni danda'a yoo ishaaraa sana maallaqaanuu balleeffachuu hin dandeenye dhuftee ati iimeelii ijoolleetii fi paaspoortii ijoollee kana nuu sirreessitee akka aniif ijoolleen kun biyya kana keessaa baanu nuu gootee gara Itoophiyaatti deebi'uu ni dandeessaan jedhe ka inni ammoo Itoophiyaa kottu naan jedhe waan Itoophiyaallee naaniin haasofne si galee Itoophiyaa gallee jireenya jiraanya akkas jiraannoonni naan jedhan jiru ka inni immoo mana jedhu mana ijaarratee qaba ka jaartii akka fuudhee amane mana akkamitti namane namni mana hin qabne jaartii akkamitti fuudhe si galee ani walumaa galattuu si jammar dubartii akka keetiiti wajjin jiraachuu hin barbaadu dubartii akka keetii sibiilli garaa isii keessa jiru ammaalin itti godhe durba ana fakkaatu jedhee jaartii ima kennanii fi sii fuutiyyaa jaartii rakkataa biyyatti gabaabsi sii huyye dhiifama afaan killeetti qabe amaan deebi hawaasa Oromoo kaleessas wanni ani isiniin jechaa ture rakkoon kiyya kana kuno inni nuu badii isaa ofitti amanee jira an fuudhee jira isiniin jedhe namni tokko osoo mana hin qabaatin osoo qabeenya hin qabaatin namni biyya baqaa keessa waggaa meeqa taa'ee gale wanti inni jaartii mana haadha ofii fi mana abbaa ofitti fuudhu hin jiru maallaqa isin kaleessa naa guurtaniin isinii galee an wanni girishii irraa fayyadame hin jiru kinoo jaartii ittiin fuudhee jira ifi isinii amane girishii irraa fayyadame hin jiru sagalee deddeebi'aara gabaabsisiifu as biyyatti jaartii tolallee namaa kennan yoo alaa galan waan jaartii kun agas maraa miti ati gabaabsi jaartii wanni akkas jedhu hin jiru jaartii namni yookaan goommanaa miti yookaan duqeetii miti kan namni useetuma kennuu si galee anammas dhimmi jaartii isaa nan galchu si galee nama jireenya isaa keessaa na baase an dirqiin jireenya kee keessa na galchi hin jedhu amma ilmaan kiyya kana isinii galee ilmaan kan koo kana jireenya doktor dabare nu dhaabsiti waa shangullitti miti dabare nu kennisiisi doktor gabaabsi yaani jira bar gabaabsi sifu ngaa qoyal tokko yaada kennan asirratti haasoytanii dhiisuu qofa osoo hin ta'in an dhimmi kiyya dhimma inni jaartii fuuchuu fi dhimma isinii akkuma haasaani ajandaa maallaqa barbaaddee haasoyte ka jedhan sana osoo hin ta'in dhimma ilmaan kiyyaa kana adaraa oromummaa adaraa islaamummaa ilmaan kiyya kana akka naa gootan naa godha amaanaa guyyaa qiyaamaa isinitti kennadhee jiraan. Rabbi khayri haa godhu hundumaafuu afee isin sirreessa gamana amaan laal as biratti asli wannan dubbachuu barbaadu maali beektaa jalqabarraallee ani akka isin himattu isin gaafadhee ture gaafii na gaafattee gaafii sanii si deebise si galee jalqabarraallee akka isin himattu barbaade si galee mitiyan haasawa kana waan isin irra dhaga'uu barbaaduuf anillee deebisaan isii deebisuu barbaadu deebisama kana guutuu isii dhageeffadhe jechuudha akkuma isin duubarraa haasoyte san duubarraa waan jiru guutuu isin haasa'ee isinii qulqulleessee waan jirtu achi booda murteessitan qabrii teessaniif si galee namuu qabrii si waliin adda gala namni waliin galu hin jiru namuu dhugaaf dhaabata anaafillee miti isiifillee miti dhugaa ilmaaniitiif dhaabataa jirtanii ilmoon teenna dara dubbannee ilmaan teennattiin hin gallu yoo kan jettan taate anillee ammoo tuyyuu waan jirtu suutarraa bakka kana sadarkaa nuun ga'e akkuma isin himatte san anillee himachuu barbaada dubbachuu barbaada. Sitti bilbilanii doktor walirraa dhaabsiitiin mee yaada gidduu amma isinii sirreessa carraa isinii kenna miyuut godhadha amaan ibsiifuun miyuutti godhadha taragaaggaa doktoraan sitti na wajjin haasoo inni ani isin wajjin haasoo jiru kun akkuma isin himatte san haasoo kana deebisaa san deebisee fi waan san achi booda carraan kun yoo naa kenname murtee keessan nan murteessitanii waan hawaasni naan jedhe guutuyyuu hin fudhadhaan si galee garuu ammoo tuyyuu dhimma kiyya haasachuu barbaada dura.
mudate hundi keessanuu dhageessaniifuu dhimma keenutti kennadhu naan jettan na fakkaata. So saniifuu waan silaa dubbatamu qabu hunda isaallee dubbadhee jira. Waan paablikii irrallee jiru maal akkan barbaadu marti keessan ni beeytan waan ta'eefu waan irra deebi'ee dubbatadhuun qabu waan kama kaleessan haa gaafadha. jarana jaarsummaa gaafattanii moo gaafiif deebii isii achi godhee achirra dhaabattanii gara tarugoota irree warri galsira jirtan. Gaafiif deebii ati godhi seesan irra murtoofna. Amaan kaleessa obboleettiin teenna siifuun haati ilmaan keetii haati mana keetii abbaan manaa kiyyaa qabamee biyya galuu nullee hin beekna Oromoo hunda beekaa biyya galee biyyaa dhufuu didee jaartii biraa fuudhee dhufaa hin jiru. Ani ilmaan wajjin asitti rakkataa jira. Ispoonsarri keenna faayilii isaatirra jirra. Dokumentii hunda isatu harkaa qaba. Imeelii paaswordii isatu harkaa qaba. Isarra jirra. Ta'ufiitii jaartii fuudhee asitti nu gatee jette gabaabinaan yoo si ibsu haadha ilmaan keetiitirraa maa fagaatte yoo dhufuu hin dandeenye maaliif furmaatan godhinii fi ilmaan kee kun ilmaan kee qofaa miti ilmaan Oromoo hundaati. Oromoo hunda si wajjin dadhabee ka qabu humnaan kun du'aayin kun imimaanin hunduu sima wajjin qooda keessa qabaatis nu hunduu hin beeyna. Maali rakkoon kan hunda si geesse jalqaba irratti biyya galtee dhuguma fuute gaafii lammata dhufuu hin heddu yoo dhufuu hin maaltu dhufuu si dhoogge hireen haadha manaa keetiitii fi ijoollee keetii hoo maali maa hafte wal jala nu deebisi gaafii kana. Bareeda Doktor Galatoomi gaafii na gaafatteef anillee deebisaan nan isii kennu dura durso osoo haadharraa dhaga'ee ka isiin haasoyte anillee hin dhageenye haasawa muraasa dhaga'ee waan isiin na himattu sun haqa ta'aaf haqan ta'ullee anillee achirra dhaabadhee waa san dubbachuu barbaada. Ana ammoo silkii hordofaan turre online irra hin jiru. Akkuma ganama isiniin jedhe waan isii barbaachisu anillee sa'aatii kiyya qabadhee isinillee sa'aatii ofii qabattee waan jedduu kenna jiru nu martinuu akkuma jette ilmaan teennallee ta Oromooti kophaan guddifnee kophaan arganne ilmaan kana Oromoo wajjin guddifnee nullee ammootu ilmaan isaanii waan taaneef ilmaan kenna guddisan malee osoo nuti saba biraa taane waan kun waan isaan ilaallatuyyuu hin qabu isaan hun dubbatanii. Kanaaf kana isii himadha yoo isiin jette waan sanirra dhaabadhee deebisaa san deebisaa fi gaafiin ammootiyyuu gaafiin ati na gaafatte naaf ifa haa ta'u malee haasoin haasaamaa ture sun bal'aa ture anaaf isiidha rabbi isinii fi namni muraasni illee waan keessa beeytaniif isiirraa waan guutuu dhaga'ee silaa deebisaa san isinii deebise bareeda na fakkaata. Siifu waan hunda gurra kiyya irratti naa himattu akkasitti deebisaa jedhaa jira amaan. Wanti gurra isaatti mu hin jiru kama dhageessee sitti manii dhufte sana haa paablikii irra kama deemaa jiru sana viidiyoo illee yoo ta'e muramaa dhageessee jirta ani kophaa kiyya haasa'an jiru kaleessa irraa qabee hanga addaatti hawaasa kiyyatti himadhee jira rakkoo kiyya hunda isaa himadhee jira maal akka barbaadu himadhee jira kinoo asiliin sitti himaa jira isuma gaafadhu. Shari'aan zaahira abba maratti akkana nagootee jettee yoo isarraa deebii dhageenyaa osii fuuti jedhiifa malee mirga qabda diduudha. Siifu. Asli an guyyaa guutuun bo'aa oolee sii galee. Kaleerraa qabeen himataa jira namni kun bar miidhaa kiyya itti himtanii dhimma akkanaa nurka jira dhimma akkanaa xumuruu barbaanna jettanii itti himtanii dhufe malee useetuma akkasiin hin dhufne bar sigale ani daqiiqaadhaan wanti nan dhimma kiyya haasa'ee bo'uuf hin jiru hin beeka innillee ani itti himuu hin barbaachisu bar maal akka barbaadu bar hundi keessanuu ni beeytanii bar so ammoo yoo haasa'e jettan rakkoon qabu ni haasa'ama. Amaani dhimmi isiin kalee kaasaa ooltee tokkoffaa ati biyya galuudha. Osoon dhufin achitti hafuudha. Akka dhufuu fedhan qabne
dubbattee namni gizee aaree dubartiidha aariidhaan ana ilmaaniti ilmaan kophaa ofii wajjin cinqamaa jirti booyaa dubbataa tokkoffaa karama gabaabaa maaltu biyya kanatti deebi'uu si dhooge lama yoo ati hin deebine hoo ijoolleen kun akkam tayu faayilii keetirra jiranii waa'een ijoollee keetii kun maa siyaachisuu dhabe maa furmaatan kaayiniif. Ila asli nagaafachuun kan kee sirriidha. Gaafii sirrii nagaafattee ani deebisaa isiif deebisuu diddaaf yookaan ammoo isin atakaruuf osoo hin ta'in dhugattuu akkas qaba sii galee. Ani haadha ga'ulleedha ammoo anaaf namni kun kaleessa illee atillee hin beektaa wallabbii keenya eega biyya galellee maaliin akka biyya galellee eessarraan akka biyya galellee namuu hin beekaa ifa. Deebi'uu fi deebi'uu dhabuu kiyyallee hin didee fi karatu hin jirree akkamitti akka anaaf illee atillee hin beektaa namoonni muraasni hin beekaa haga mubaarak hin bahutti hin beeka jedhee yaada abbaan ijoollee hin beeka. Mubaarak facaatuu namni jedhullee namni sila biyya san nama fiffidu mucaasanii waan kana quba qabaa namoonni Dubaay illee isii dubbisaa turte. Hin jira. Kanaaf namni hin dhaga'ama. Imoositti bu'ee hin dhaga'ama dubbadhu. Kanaaf ani akkuma isin beektan abbaa ilmaan kanaati. Abbaa warraa siifuuti. Kaleessa gammachuullee gaddallee jaalalallee jibbaallee waliin dabarsaa turre. Siigallee rakkoollee bal'oollee waliin agarre. Waan kaleen argin isirra argee isinillee waan kaleen argin anarra agarte. Ani jaaladhee biyya tiyyattillee hin gallee mana hidhaa ture. Waan ani ittiin hidhamillee yommuutu isinillee hin beektanii wallabbee ammucaa Suudaanii wajjin shaara arba'iinitti wallabe bakka suuqii abbaa gadaatitti namni achi jiru naannoo san jiruu fi isinillee rabbillee namnillee hin beeka jechuudha. Hidhamee galee eega galee ammootiyyuu fedhii kiyya hin gallee gaafa galullee marima anaafisii wajjin gallee waraqata walii barreessaa turre waraqaan anaafisiin hagarraa walii barreessaa turre mana hidhaa san keessatti ana bira jira guututti walumaa galatti jechuudha. Gaafa galu hin deebi'aadhaan walii galteen xiyyaa fi ta'isii hin deebi'a siifu as keessatti ilmaan xiyya argee dubbisaa hin jiru. Ilmaan xiyyallee ammootu guyyaa jimaata waytanatti dhuftu argee ol fuudhee dubbisaa hin jiru akkana jedheen bakka mana hidhaa san Mubaarak dhufee ofii isaati ijaan na laale abbaan hujuu achitti dhufee na laalaa ture nama salaama godhuu hin dandeettuu ilmoo tante ol fuutee dubbisuu dhungachuu hin dandeettuu ilmoon tante meetira 2-3 sirraa fagaatti seera biyya sanii agartanii jirtanii hin ulfaata. Mataan akkanatti sillee maraataa jira atillee mataa kan kee dhabaa jirta naan jettee gali naan jette isinillee anillee ammootiyyuu wayitatti yaadu waan kana bayaa hin jiru furmaanni hin jiru achitti bahuu hin dandeenye akka galu murteesse jechuudha. Wanni ani gala irra murteesse. Anaa fi namni kun ammootiyyuu akka viidiyoo irratti haasa'ame san wanni marti akkas ta'ee dhugaa ta'ee nama irratti mul'achuu danda'a rabbii fi namaaf ammootiyyuu waan namni haasa'e san malee waan ana haasa'e namni illee dhaga'ee anaaf murteessa malee isiifillee murteessa malee waan hin dhaga'in takka duukaa dhaabatee hin haasa'u jechuudha. Gaafa san murteessinee galee wayita galu ammootiyyuu akka yaadame san sii galee hagaan gaafa galuutitti illee mana hidhaa san keessatti illee na hordofaa turte na hordofaa turte na wajjin ifaajaa turte na wajjin ifaajaa turte. Hakanarraa hin qabdu siifuun haqa isii takkaallee haalee hin beeku. Haqa ilmaan tiyyarraa hin qabdu takkaa haalee hin beeku. Wallabbiin anaa fi namni kun qabnu ammootu namni kun haadha mana kiyyaati haadha warra kiyyaati haadha ilmaan tiyyaati sii galee osoo ani biyya sanii hin galin osoo an biyya sanitti hin hidhamin osoo anaa fi isii waliin hin jirre wajjaan baane wanni kun narra ga'e. Akka isiin fudhattee ilmaan isiillee bakka biraa jiraataa turte isinillee hin beektan hawaasni muraasni illee hin beek ilmaan tiyyayyuu na agarsiisi jedheeni nama kana waggaa dheeraa yeroo dheeraa jechuu kadhataa ture baatii 3 guutuu ilmaan tiyya na agarsiisuu diddee gaafaan fudhadhee ilmaan tiyya akkana jedhu asliin mana taa'ee akkamitti akka ilmaan tun wal arguu qabdullee jedhee gaafa dubbattellee qabda. Wallabbiin kenna waan har'aatii miti waan bubbulee jechuudha. Akka haasaamu sana anaa fi isiin jaalalaa wajjaan baanee yookaan ammootu isii gatee ani biraan gallee gidditti irraa na fuusee na galchee eega galee ammootiyyuu sii galee wallabbii illee qabaannee mana hidhaa keessatti illee na biraa hin hafne
Gaafa hangalullee na hordofaa turte wayita hangalullee ammoo namni shaantatti silkii tiyyallee namni naa fide agartee waraqaa shaadaa jettee ijoollee waraqaa shaadaa koppii gootee namni naa fide isiidha. Nama kanaa jechuu hin deebi'aa waan takka takka sirreeffadhee akkana waliin jennee walii galtee kennan gabbuune gaafa gabbu'ellee hagaan maatii kiyya bira ga'utti akkuma reefu jechaa turte san haadha tiyya waa godhuu abbaa kiyya waa godhuu kunniin ani mana hidhaa irraa bahe anillee godhuuf hin dandeenye isiin ammootuyyuu waan itti fakkaatte gootee jirti haa galatoomtu garuu haati nama ulfaattuudha akkuma isiin haadha taate namni marti isii rifatu kanatti warri haadha namaa koomentii arraba dhiiftamoo isinirraa cufa maa shayxaana taatan isin bultii namaa jidduutti arraba dhiiftamoo isinirraa cufa deemtanii dalagattan amma amaanii kiyya Nurraadhiisi koomen. amaan Meena dhagaye asli. qoy gaggabaabsaa maaliif deemna jennaan? amaan gaggabaabsaa deemna Gabaabsaa isin duraan wanni walillee gabaabsaa dhaba wanni araarama gab qoy sii sirreessa Asli haa himatu dhiisi rakkoon qabu haa himatu dhiisi. kararra kaayuuf karamarra kaayuuf jaarsaaf jaartii waluma loltii waluma dhabdii wal loltan illee wal dhabdan illee wal loltan illee wal dhabdan illee hidhamte illee gaafa hidhamte illee namni hundi kasirraa cite mucee uummatana achitti si gaafataa ture galte maaltu dhufuu si dhoogge yoo atin dhufne hoo hireen ijoollee teetiitiif haadha manaa keetii maali jetteef maali? ila doktor maal sin fakkaate ani wanni ani itti dhufuu dhabe tokkoffaa paaspoortii baafadhee akkaan dhufu namni na kakaasaa turellee anumaa fi siidhaa isin na gargaaraa ture anachi dura dalagadhee asii waan qabu isiin gaafa hangalullee doolaar 200 namni natti kenne isiidha eegarillee ammoo akkan baafadhullee namni godhillee isii baafadhee paaspoortii kiyya itti ergee yeroo paaspoortii kiyya ilaalan ishaaraan irra jiraan biyya san seenuu hin danda'u dhorkaan walumaa galatti jechuu biyya san seenuu hin danda'u akka karaa jalaatiin dhufu na gaafannaan karaa jalaa saniin dhufuu hin danda'u saa sanitti obboleessi kiyya kanarra xiqqaa karaa Suudi Arabiyaa deemee akka inni amriin itti geette guyyaan itti ga'e isin marti keessanuu quba qabdanii yeroo sanitti dhufuu hin dandeenye itti jalaanillee dhufuuf ammoo akka yoo dhufellee biyya san keessa bahuu hin dandeenye yookaan ammoo biyya sanitti yoo qabame waggaa 25 umrii xiyya guutuu akka isaan na hidhan isiin illee beeti isin illee beeytan faayidaan an ilmaan xiyya fayyadullee waan hin jirreef dhufuu hin dandeenye sababa sanii achitti hafee jechuun waa'ee dhufiitiin kiyyaa san fakkaate anillee hin dinne isiin illee ammoo achi boodallee Mubaarakiyyuu Dubaay jira warroota Dubaay jiru nama hedduu dubbistee akka ani karaa Dubaay dhaqee Dubaay irraa ammoo Ijipti dhufu gochaa turte gaafachaa turte siigalee wanni sun hin taane kara Keeniyaa deemee akka ani Keeniyaatti wal agarru gaafadheen gaafannaan Keeniyaa isiin illee dhufuu akka hin barbaanne natti himte warroonni ispoonsara nu godhanillee Keeniyaa dhaytee isiin akka Keeniyaa irraa ispoonsara kan achitti nu jijjiiran hin gaafatanii isiin dhaquu hin barbaanne atillee hin beeyta atillee warra ispoonsara nu ta'e san keessa jirta siigalee biyya biraallee dhaynee akka ijoollee tana achirraa baafannu gaafachaa turanii hin barbaanne jechuu walumaa galatti isiin galu sammaraa godhuu isiin diddee jennaan gaafii biraallee hin dhiyeessee fi gallee galiitii kottuu haa jiraannu maallaqa ispoonsaraallee deeffannee maallaqa makiinaallee deeffannee mana takkaallee taatu bitannee ilmaan teenna haa guddifannu kottu haa gallu galii haa jiraannu jedhee gaafannaan illee lakki ani hin galu ani Itoophiyaa galee dhoqqee qamashee dhoqqee dha'uu hin danda'u dhoqqee dhiituu hin barbaadu ilmaan tiyyallee daalacheessee jiraachisuu hin barbaadu naan jettee jala murtee natti himte jechuu isiin. Ati biyyatti maallaqa Oromoo waliin qabdee mana ijaartii biraa itti fuutee ka jedhanoo hagam dhuga fuutee ijaartii. Kana namni biyya jiru ilaa dura dursoo dhimmi ijaartiitti deebinaati. No addaan Dura dursoo baafamee wanni carraa taruufi keessa bahe maal waan uummanni fuutuu dhagaye jaartii biyyatti eega galtee fuudhuu fuutee fi fuudhuu dhabuu kiyyaan fuudhuu fi fuudhuu dhabuu kiyyaan iyyuu isinii ibsa jedhi macarrashaa wanni isin wanni naamu manuu ibsi bira tani biyya eega galtee jaartii fuutee nun chikkini nu dhaga'ee coomin. Echi Walumaa galatti dhimmi fuudhuu fi dhimmi fuudhuu dhabuu dhimma biraati. dhimmi fardiinuu bakka tana tabultii namaa diidu amaan an bakka tana irra siin qabu. Olaalaadha. Keessi mataa ofiin qabu. Ati aga biyya galte fuute moo hin fuun? Laal asli fuutee yoo jettan fuudhee jiraan ilaalaal ila fuutee yoo jettan an fuudhee jira amma fuudhee an eega fuudhee baatii takka hin geenne. Biyyatti.
mana qabdaa mana bitattanii mana Oromoo kan ati jechaa jirtu kanaaf ammoo deebisaan ansii deebisuu barbaadu. Sheekonni illee qeessonni illee hayyuun illee namni hedduun illee hin jira siigalee namni itti amanan illee kan nama taraa tokko siigalee bakka kana maqaan haadha tiyyaallee maqaan nama ganda kiyyaallee maqaan agartee fira kiyyaallee wanni ka'uuf hin jiru. Yoo anaa fi namni kun yoo qabeenya ilmaan tiyyaatiin waan doolaara 200 fi birrii narratti ergite 200,000 narra ergiteen alatti siifuu birriin ijoollee tiyyaa na seente addunyaa akeraa na hongeessu namaa gadi na haa deebisu mana haadha tiyyaa keessa jiraadha siigaleemi qixxaa haadha tiyyaa nyaadha siigalee akka isiin Okay, jettu mana hin amani qabu ya filen abare dhaggeeffadhu filen abare ni. Arba wa tuluta wanni rabbi nama sarara. abaaruuf illee hin jiru. Oh, Dhugaa jirtutu tana jechuu barbaadeeti. Ani manni echi. anaaf isiin qabnu yoo kaleessa ka jiraannu taate, yoo anaaf isiin ka walit beennu taate, anaa fi rabbiin walit dhufa siigalee addunyaa irratti ibidda jahannam rabbi natti haa naqu mana waliin ijaarannillee hin qabu mana Oromoon naa ijaartellee hin qabu hardhallee hin qabu yoo qabaadde ammoo tuyyuu seeraanillee seenaanillee abbaan barbaadanii kallattii barbaadanii waan kana qulqulleessitanii na gaafachuu mirga qabdan. Wallabbiin anaaf isiin wallabnee bakka kana itti ga'e isinillee hin beeyti isinillee hin beeytan siigalee jireenya isii keessaa yookaan ammoo jireenya kiyya keessaa isinillee akkamitti akka baate numarti kennaa wal beena jechuudha. Homaa waan kijiba qabu hin qabu kun siigalee ani namallee waan dhoysuuf yookaan waan rabbii kiyya jalaan dhokanne ilma namaa tokkicha jala waan dhoysuuf hin jiru an dhugaasan dubbadda. Siigalee Eshi amani wanni ani aman qabu hin takka jiru. qofa nabaat ayye takka qofa gaafii xumuraa carraa siifuu kenna gaafii xumuraa. Ati amma biyya kana dhufuu hin dandeettu walillee dhabdanii wal dhabbii isii wajjillee ta'uu mala biyya kana illee dhufte karaa yooma araaramtanii dhuftellee dhugaadha basmaan mumkin ofirraa haquun hin jirallee jedhama haquullee baattu namni xiyyaaraan bahee deebi'ee biyya faranjii kana dhaquun hin ulfaata kanaaf namni biyya kana ture biyya kana keessa deeme hunduu hin beeka. Eshi eegaati biyya kana dhufuu hin dandeenye feetu fedha keetiin haa ta'u feetu mootummaan si haa dhoogu dhufuu hin dandeenye ijoolleen kun sirra jiran haati manaa kee sirra jirti keetiin kun maqaa keetiin jira imeeliin paaswordiin si harka jira egereen ijoollee teetitii fi haadha manaa kee kakaayiroo jiranii kunoo maali yaaddame furmaata mirkana irratti. Ila doktor imeelii fi paaspoortiin si harka jira egeree ilmaan kana maal yaaddaa jette. Wanni tokkichi ani ittiin of beeku yoo jiraate maqaa Amaan Huseeniin ispoonsarri kun galuudha. Ka'anillee beeku. Mataa kiyya malee yoo ani achi jiraadhe malee isaan achi keessaa bahuu akka hin dandeenye. Anillee hin beeka rabbillee beeka namnillee hin beeka. Baqataa guutuu beeka kana Dhimma waliin hunda eegalle beeka san amma jechuudha. kanatti malee bahuu hin danda'ane dhuga. Waan achirraa hafe ani namni kunillee abbaan hojuullee atillee hin beeytanii silkii tiyyallee namni naaf fide isiidha. Ani iimeela ani ittiin fayyadamu iimeelli ispoonsara ittiin godhanne san isiin illee na gaafattee wanni isii dhorgadhellee hin jiru nallee hin gaafanne haqiiqatti dhugaan jirtullee tanuma. Paaspoortii iimeelaa fi paaspoora wanni isii isiin amma jettu kana sigalee ani irraa hin beeku iimeela kiyya beekuu hin beeka garuu ammoo tuyyuu paaspoora wanni isaa hin beeku sigalee paaspoortii isaa hin beeku. Paaspoortii isaa hin beeku sigalee mi. Lakkoofsi bilbila kun ittiin baname siifuu bira jira mataa isii bira jira siigalee iimeela kana banattee iimeela kana sirreeffattee nan gaafanne iimeela kanayyuu itti fayyadamuu hin dandeetti. Yoom ani iimeela kana isii dhorgadhe lakkoofsa isiin harkaa qabdu lakkoofsa kiyya ka amma isiin itti fayyadamuu jirtu kanaan ani banadhe na gaafattee yoom dhorgadhe haqiiqa rabbiititti ani hin dhorganne rabbiillee na arga arrabni kiyyallee ka anarra dubbadhuun kun bor na goga ani iimeela isii hin dhorganne nan gaafanne. Siigalee miti ani takkitti wanni ani siin jedhe biyya san dhufuu hin danda'u karaa jalaatiin lubbuu kiyya aarsaa kafalee kootu ilmaan kana aarsaa kafalee siin naan jennaani aarsaan ani yoo kakafaluu fi danda'u taate yoo isaan fayyade waan isaan hin fayyadne irratti shamaa ta'ee barandaallee osoo taa'e abbaa isaaniiti yoo naan jedhan siigalee akkasii isaan fayyada malee waan hin taane dhaqee umrii tiyya guutuu waggaa 25 biyya sanitti wanni azabamuuf hin jiru biyya san keessallee yoo dhaqe umrii tiyya guutuu wanni ofitti taphadhuuf hin jiru hin ba'u. Nadhii isii dhufaa hin jiru wanni an jedheen takkittiin tan paaspoortii fi iimeelli isiinuu sirreeffachuu dandeetti sa'aatii amma harkaa qabdullee isii bira jira na bira hin jiru irraa hin beeku silkii xiyyeeyyuu osoo paaspoortii kana
ka irraa beeku taate iimeelli kiyya feesbuukni kiyya tiktookiin kiyya wanni hundinuu silkii kiyya isa waliin na jalaa bade silkii feesbuuka san hin deeffadhuan tiktookii kiyya hin deeffadhuan saniin hin fayyadamuan. Okay. Galatooma carraan kee kan xumurameera siifuu kennina ummanni illee dhageettan ka waan kalee siifuun jira ooltee illee dhageettanii waan inni amma jedhaa jiru illee dhageettanii dubbiin manguddoon ka